gaarii miti akkaasaa hubadhu dura obboleetti qoonitti qojiru Maal sirran keenya giiftii kootuu si'iitii akkamiin jedhe malaan sirran keenya bara. akkasumatti kaa tokkummaa utuun hubatiin immoo maal amma kana keessa galuurre. Ishi sorry igartaa ishi sorry ishi hondo goggore dhiifa. Dhiifa obboleetti koo. Lakkee obboleetti koo kana dura akkuma amma dhaggeessu. Itti maatii garuu lakkoofsi jana argiteetta abbaa warraa keessan. Amma siin erga isa. Yaa na erge ayyutti maamma ni dhufutti imi bakka ayyutti naan dhufutti. Ana akka kootiin dubbadhe malee akka keetti miti madhume siif naggeeffadha. Okay ishi follow argullat. Hayyuu follow naa godhaa yeroo tokko gaayis hundi keessan hayyuu follow godhaa mana follow godhaa. Hayyuus follow godhaa manas follow godhaa jechuudha. Mee hayyuu irraa kaasaati message osaa hayyuu. Galatuma warra follow gootan. Ayyeetti fuufi giifti. Amma ayyuun illee duraan biyyatti heerumtee namni shaddoo gogoraa qaba. Dukkanee seenyutu gaara. Ilaa meenyuun galcheeti. Eenyuun galee hayi. Hayyeetti fuufi. Kana dura ani sirruma akkuma amma jettan kanadha. Okay ergasii immoo deebi'ee biyya Arabaa kan dhufee erga biyya Arabaa dhufee booda immoo abbaa manaa koo sana faana wallollee beekaa walirraa adda baanee jechuudha. Wallollee irrayyummoodha. Siigalee wallollee jennee erga walirraa adda baanee dubbachaan jira nagaamu. Na hayyuu dhagaarta miti hayyuu dhagaarta miti. Dubbadhu na nagaara. Akkaataa hubatte kanatti otoo hin taane wallollee walirraa adda baanee beekaa hundumaayyuu waan hundayyuu xumuraanne walirraa adda baanee booda immoo ergasii booda immoo gurbaa kana jaalladhee jechuudha. Gurbaa kana jaalladhee booda immoo innis illee wajjin jiraan namni kan jedhu birrii itti kennee jechuudha. Birrii narraa fuudhe. Isa sana faana waliisnee jira already yaani. Akkatitti hubattu jechuudha. Ergasii booda immoo ergan isa dhiisee wallollee walirraa adda baanee booda immoo ergan gurbaa kana deebisee jaalladhee booda immoo innis gurbaan kun duubatti jechuu dhufe jennaan beekaanis immoo gurbaa sana nan dhiise jechuudha siigalee. Hayyee ergan birrii kotti. Birri yaani laggeeffadha sirratti waan siin jaalubbo. Miidhamaan nuyi siigalee jaalalaanis ta'e maallaqaanis ta'e jechuun miidhamtoo shamarranumaa. So jaalallee kee yookiin abbaa manaa kee calqabaa san jechuudha. Dhiiftee kana jaallatte miti mucaasaa amma Dubaay jiru kan. Dhiiseera. Hayyee ishi. Amma immoo isa biyyaa sanitti deebite. Qoy kaasitti ma ergasii immoo erga isa kana faana immoo utuu isa kana faana wajjin jirru immoo deebisee immoo biyyaatti xiqqoo. Lolli namni sababii makanaatti warra keenya gidduutti bu'ee jennaan gurbaa isa kanas nan dhiisee jechuudha. Gurbaa isa kanas nan dhiise. Gurbaa isa kana dhiisee taniin jireenya kootti deebi'ee jechuudha. Isa biyyaatti deebite. Kennaa amboo nama jedhu ollaa galchitu ishee ennaan dhufe kennaa amboo na barbaadamaa waan ta'eef. Isa biyyaarra ilma walakkaa keessanii qabdanii isin. Haa? Moodiisarri naan liffadde walgagalchatti biti. Biyyaatiin. Lakki hin qabnu. Inni Dubaay birrii meeqa sirraa fudhate? Inni Dubaay isumaan itti maayikaniyyuu hin fuune lakkinaan jedhe malee birriin kan kootu seeraan tilmaamame naannoo 6,000. 6,000 Itoophiyaa moo? Akka biyya kanaatti. Okay. Hariyaara koo okay. Ani bareeddudha. Garuu heerumtee bahuu kee laayifii dabarsitee baatee waan hunda itti himtee yoo amansiiftee jaallattee jiraatte rakkoon qabu garuu oskitee jaallattee yoo ta'e. Kennaa amboo darbi yoo dhufte. Rakkoo qabaa. Yaani Inda isaabish indeet na. Nagaan siif ta'u tokkummaa. Maarqos nagaan si illee ta'u habiibii kiyya. Qoy akkasii dhaggeeffadha. Anatu adda sinii baasa. Anatu sinii gaafata. Obboleettii keenya akkam nagaa keetii? Nagaa kooti kamisin nagaa. Galatoom ilaali. Atammaa ola jara teenya dhaggeeffataa turre. Akkaataa toora itti naasoftu namaan galu. Dubbii yoo namaa galee malee immoo hiikuun hin danda'amu. Okay. Atamma gaafa biyya jirtu abbaa manaa qabda fuuteetta miti. Qoy mee tokkummaa. Yeroo haasaa lama jalaa haasoftu nama jalaa bada. Sirriitti ta'eefuufi. Yeroo biyya turtee abbaa manaa seeraan wal fuutan miti. Yaa. Thank you. Erga isaa wal fuutanii osoma wal jinjirtanii qoy isatti darbuu dura. Isin biyyatti akkamitti wal fuutan cidhaa wal fuutanii? Cidha godhatanii.
Lakki caammitti. Akkasumatti wal fuutanii? Thank you. Wal fuutan ijoollee waliin maamila daa'ima qabdu? Lakki hin qabnu. Thank you. Waggaa meeqa erga wal fuutanii? Marcos amal Qoy qoy ati waan jedhuuf hin qaba. itti si dabalu Qoy tokkummaa. itti si dabalu fani Please, ani waan itti deemuuf hin qaba. Erga sana waggaa meeqa waliin jiraattan isa biyyaa sana? Laa waggaan kun naannoo jeshanii akkas. Garuu seeraan maatiin lamaan keessan hin beeku wal fuutaniitu miti? Maatiin beeku. Okay, thank you. Ati ergasii biyya Arabaa dhufte? Yaa ergasiiti. Okay, erga biyya Arabaa dhufte immoo isa biyyaa sana ajji amma gaa wal lolta abbaa manaa kee kana ajjin? Wal lolleerra. Erga wal loltanii booddee nama biraa achuma si biraa jaallatte biyya Arabaati miti? Eeyyee. Galatoom. Amma kaa inni biyyaa akkuma jirutti ta'ee utuu achi jirtu achitti erga jaallatte booddee qarshii itti laatte. Maattee Marcos irra deebina. Isa biyyaa sana dhiiseetta gaama isa biyyaa dhiisaa ta'an jiru. Isa si bira jiru isa haaraa jaallatte sana qarshii 6,000 laatte miti? Eeyyeen. Okay. Galatooma amma dubbiin akkasi. So ergasii booddee maaltu ta'e erga sana wal jaallattanii isa ajjinis wal loltan. Inni kunis immoo erga birrii narraa fuudhee ka'ee booda duubatti jedhennaan anis immoo kadhachuu waan hin barbaanne asuma dhiisee birrii masa gaafadhee jennaan immoo birrii makoo isa gaafadhe birrii konaaf deebisi jedhee birrii koo isa gaafadhee jennaan immoo eshi naan jedhe garuu naa hin deebisne eegee jennaan immoo. Amma inni biyyaa akkuma wal loltan jira isa kana jaallattee qarshii walitti kennitanii waliin jirtu. Okay, amma erga qarshii sana erga wal loltanii gaafatte mootu waliin jirtanii gaafatte. Waliyyuu lola biraa lola iyyuu hin qabnu beekte. Okay, galatoom. So amma qarshii keessii deebisuu didee bakka asni kun qarshii keessii hin deebisne isa biyyaatti ammatti deebite miti dhumarratti. Naam. Okay. Qowaamamee hin jira waan ta'eef. Deemi kutu. Achumatti laa qabaa dhuftu. Tokkummaa calluma waan ati waan dhumarratti itti deebisu. Ati bakka kana qabadu waan si gaafa Marcos waan si gaafachuuf hin deema. Ijoollee shaamboolatti fakkaatti Wallaggatti butiin jira. Butiin nafaan nama hidhanii nan butameettee mala akkanatti nan butameettee mala. Ilaa kana maayifan gaafa injiru yoo baadiyyaa du'aa keessa ta'e malee injiru. Baadiyyaa keessa injiru. Akkasii naan jetteetti mucaan kun jaalallee ishiiti jalqabuma. Durumaan argitee biyya ta'e wayii turte laa dhaggeeffadhu akkasii natti himteetti. Biyya sii kana siin natti himtu dhufte Arabuma turte janajjanaa turte. Isa biyya jiru. Isa biyya jiru sana isa Dubaayii ammaa kana osoo hin taane isa biyya jiru sana janajjanaa turte jechuudha. Gaafa isheen biyya galtu bakka ta'e wayitti waame. Akkasii natti himte sitti maa ragaa. Bakka ta'e wayitti gaafa waamu tariigaa si fudheen gara jennaan nan dideette. Sana booda afaan na hidhanii na baatanii yoo ta'u waan of biraa qabuu fi na butanii jette. Abboon jiru seera akkasii addunyaa irra hin jiru. Hin qalladdaa. Wallaahi akkas jettee asiin jette sitti mee. Soba. Ijoollee gaafannaan afaan harkaa gatanii jira. Ani fakkeenyaaf naannoo waan itti dhaladhetti wanti kun baay'ee hamaadha waan akkana raawwatte jechuun hin beekanii. Hin jiru qoyati asa deebitu na agarta. Goolii galuuf deemu agarta. Yaa hamaadha wanti kun beektaa ijoollee tafaan. Hamaa miti baay'ee salphaadha. Jecha tokkoon fixuu dandeessa. Trust me. Butii sana tamaadhaan siin jedhe malee butiin sun ilaal akka nu an beekutti ilaa fedhinnaa waan jedhantu jira naannoo keenya Marcos fedhinnaa gaafa siin jedhu intallinii fi gurbaan walii galu. Intala fudhatee bada booda jaarsa ergata yeroo tokko ababbalii siin jedhu. Ani garuu hin beeku amma fakkeenyaaf ta'e tokkummaa dheengadda Facebook irratti agartee yoo ta'e mucayyoo waggaa 18 hin guunne gara naannoo Gujii kanatti ummati baadiyyaa keessa jiru waan akkasitti lammallee jiraachuu danda'a. Inni buteeyyoo osoo hin taane humnaan heerumsiisan. Butii kan jedhu garuu nutti himu abbootiin keenya nuun hin beeknu. Dur ture yeroo mallas seenaawwii fuuldura ture butii wanni jedhamu. Achi as garuu butiin seeraa ala mootummaan itti gaafachiisa. Seera yakka biyya sanaa keessa seera biyya sana keessatti intina irratti barreeffamee jira. Maanni konstituushinii irratti barreeffamee jira. Amaloota Itoophiyaa keessaatii fafee turanii amma garuu mootummaan kan dhorke waan akka butii humnaan fuudhuu jira miti.
mirga dubartootaa ka jedhu mootummaan haaraa erga mallas dhufeetti dabalame jechuudha. Garuu hin beeku gaa baadiyyaa tokko tokko keessa bakka fakkeenya amma Itoophiyaa kana yoo agartee naannoo Boorana fa'aa kana keessa jechuun baadiyyaa xixiqqaa keessa garuu nu biratti completely gara Wallaggatti hin jiru waan akkana. Okay, naale waan nama agalu tokko dhengada ijoollee taasisan harkaa dha'anii naannoo keenyatti waan jiru tokko sitti hima. Walla balaalle Oromoo dhumti kun walla bakkaataan deemsa isaa walla quba qabaadhu. Aadaan isaa xiqqoo aadaan Oromoo tokko bakkatti tokko bakka akka naannootti waan itti walla qaba aadaan. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti sasiin buteette kana fedhinnaa waan jedhamtu jira. Fedhinnaa jechuun Maarqosii intala tokko jaallatee fuuchuuf fedhii qaba yoo ta'e intala sana